ispoortii ta'a. Ispoortiin jabina qaamaatiif, cimina sammuutiif, shabaaba nama of danda'e uummachuudhaaf qaama oomishtummaa sammuu oomishtummaa addunyaadhaaf gumaachuu keessatti sadarkaa guddaa qaba. Asumaan daawwattoonni keenya gama sagantaa ispoortii dabarra. Sagantaan ispoortii kanarraan tana kan nu dhiyaatu Abdii Wushuu Dirree Dhawaa keessatti nama hedduun beekama. Dargaggoota hedduu oomishuudhaan ispoortii irratti isaan leenjisuudhaan kan beekamu. Akka sadarkaa Afrikaatti nama bakka qabu. Maashaallah Abdii Wushuun jechuudha. Abdii Wushuun akka namootaan Afrikaa keessaa namootaan 19 kan wushuudhaan diploomaa qaban keessaa nama 19 keessa jira jechuudha. Maashaallah. Akkasumatti biyyoota Afrikaa tana inni nuuf dubbachuuf ta'a. Biyyoota 7 ol naannawee deemee achirratti barnoota wushuu kana barsiisaa ture jechuun instructor jechuudha. International instructor. Rabbiin shabaaba kanaan waa heddummeessu. Sagantaan keenya maal fakkaatti? Sagantaan ispoortiidha. Itti bashannana, ittiin bohaara, hin fagaatina, deebinee wal agarra. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة تخينا سجنتا مجاهدة أرانتنا سجنتا قيسماتين ولتدفني جرا nama addaa nama ispoortii keessatti gumaacha guddaa qabu uummata keenya bashannansiisuudhaan barsiisuudhaan akkasumatti dargaggoota Dirree Dhawaadhaa arada garaagaraa qabuudhaan nama hedduu kan oomishe dargaggoo nama ispoortiidha nama aartii kan ta'e obboleessa keenya Abdul Fattah Abdii or maqaan isaa immoo maqaan inni ittiin beekamu kan Dirree Dhawaa keessatti ittiin beekamu Abdii Wushuu Bagana Gaamee. Abdii fi Wushuun kana eegalume waachuma wal barsiifta Abdii jechuun eenyu Abdii fi Wushuun immoo maal walii ta'an? Ate dura irratti maqaan kiyya Abdul Fattah Abdiiti. Namni hedduun kan itti beekamu Abdii Wushuudha. Akkana si baatee anis Maaster Abdii Jaanii na yaamani. Abbaa kiyyallee akkasuma Maaster Abdii Jaanii yaaman. Sababni akkuma beekamutti nama maqaa Abdul Fattah Abdulaziz Abdusalaam jedhamu Abdii Jaanii takaayaman gabaabsanii jechuudha. Sababa saniin maqaa kiyya Abdul Fattah irraa Abdii gad deebi'e jechuudha. Maasterummaan ammoo adeemsa ani maarshaa aartii keessatti qabuu fi akkasuma sadarkaan ani qabu irraa ka'ee sadarkaa maasterummaa irra waan hin gaheef jecha Maaster Abdii Jaanii na yaaman. Akkasuma abbaa kiyyaas Maaster Abdii. Namni hedduun ammoo waa lamaan kana abbaa kiyyallee akkasuma maarshaa aartiidhaa waan maaster ta'e itti fakkaata. Garuu inni maarshaa aartiin osoo hin ta'in kan maaster ta'e maaster teeknishaanii waan ta'eef. Inni maaster teeknishaanii xayyaaraati. Teeknishaanummaa sana keessatti maastera godhee jira barsiisaa jechuudha. Sababa saniin Maaster Abdii Jaamee yaamamu. Anis Maaster Abdii Jaamee tumaa yaamama. Dabil Maaster Abdiidha jechuudha nuti. Kana fakkaata maqaan kiyya. Itti aansee maarshaa aartii keessatti karaa maarshaa aartiitii fi Abdii wanni wal fidee duraati. Akkuma ijoollee Dirree Dhawaatti gaafa ijoollee filmiilee adda addaa ilaalaati kan guddanne filmiilee Hindiitis filmiilee Ameerikaatis ilaalaa guddanne. Yeroo waan kana ilaallu gartee waan aktaroonni dalagan san ifin dalaguu fedha. Akkuma beekamutti namni hedduun fedhii ispoortii qabu amma nama kubbaa laaluu yoo fudhanne warri garii kubbaanuma laala malee guyyaa takka dhiitee hin beeku. Fedhiin isaa taphachuu caalaa laaluudha jechuudha. Namni garii immoo waan laaluu san laaluu qofa osoo hin ta'in piraaktikaalii gabbu'ee hojjechuu fedha. Ani immoo nama san keessaa jechuudha. Warra laalee itti gammadu osoo hin ta'in warra hojjetee itti gammadu. Sababa saniin karaa maarshaa aartii dhufe jechuudha. Maarshaa aartii gartee ijoollummaarraahuu hawwuun ture. Yoomi seenii dalagaa garuu waan tokko na sodaachisuu ture. Wanni na sodaachisu ture maarshaa aartii kana akkuma beeknuti kan Chaayinaati. Asitti illee barsiisan afaan Chaayinaatiin barsiisanii. Ani ammoo afaan Chaayinaan beeku jeetti sodaachuu ture. Sanboota akka tasaa ta'ee namni tokko namni nan beeku ispoortii kana seene sanboota dhageetiin dhaqee gaafadhe akkamitti afaan Chaayinaa ni beektaa fi akkamitti dalaguu dandeessi nambar afaan Chaayinaatiin miti dalagu. Afaan keenyaan dalaginaa naan jedhe afaan biitiitti fayyadamtu yeroo san sanboota dhageetiin laalee afaanuma nuti beeknu haasawa jarri. Guyyaa lammadaa dhufeetiin seenee jechuudha. Ati silaachuu sana asuma seenee? Ani afaan Chaayinaan beeku jeetiin osumaan hin dhaqin sodaadhe osoon fedhii qabu jechuudha. Gaafa isa wal barree yeroo san jechuun ana kutaa 4 baratu jechuudha. Yeroo san umrii 10 takka akkasii waggaas
yeroo san irraa eegalee hanga ammaa marshaartii waliin jira jechuudha. Gabaabatti toora amma 20 marshaartii keessa jira jechuudha. Amma amma 30 takka jechuudha. Barsiisuu fi baratuu keessattis yaa barachuudhaan toora amma 7 kan fudhate bilaak beeltii fudhachuun maaliif jennaan yeroo marshaartiin durii fi kaammalleen xiqqoo garaagara qaba. Dur ulfaataadha beeltii harkachuu illee hedduu ulfaatuudha chaalenjii guddaa qabdi. Sababa sanitti amma 7 fudhate. Kan hoggaa jennu ispoortiilee addunyaa irra jiran kana keessaa ispoortiin ulfaataan maarshaal aartii. Akkasuma maarshaal aartiilee jiran kana keessaa ulfaataanis wuushuudha. Hedduu ulfaataadha, hedduu chaalenjii qaba, abdiis kutachiisa. Yeroo garii osuma dalee heddullee abdii kutachuutu dhufa. Anillee yeroo hedduun abdii kutadhe waan kana keessatti ni jira miti amma yeroo nan baradhu sanitti namni hedduminaan baratu hin jiru. Amma ganda keenya keessa anumaa barate. Anaaf saayiba hiyya tokko turre inni na biraa dhiise. Anammoo ittiin fufee jechuudha. Jidduutti hoggaa mana barnoota irraa baatee ganda ta'e saayiboota keetii wajjin akkuma beekamutti hoggaa saayiboota kee harkattee kaatee deemuun feetu haasawni isaanii taphni isaanii sitti tola ta'a. San hunda dhiistee deemuun uffatanaa takka. Eega dhiistee deemte immoo tireeningii natti fudhattu sangasuma takka ulfaata. Hoggaa garii maaliin hin ja'anu maalii wanni fitinaa kana keessa na naqe. Hawummaatti yana raajjeessee jira moo abbaa kee yana raajjeessee jira. Kan irraa fudhachuu deemu. Osoo dalaguu baadhee hojjeetiin abdii kutadhe. Deebi'eetiin ammaas waan kana eegaan itti seenuu bikkaan ga'uun qabaa. Waan jechuun kan asiin ga'e jechuudha. Kana keessa bu'aa bahii hedduutu jira. Obsa guddaa barbaachisa jechuudha. Bu'aa bahii sanitti haa dabarru. Ispoortiin gaafa ati dura eegalchiiftus ta'ee Dirreedawaa keessatti gama maastarummaa abbaa dhuftee dargaggoota walii qabdee hojii kanatti seentu. Mee bu'aa bahiin bakka san ture eega keessa seente nin beeka ispoortii koomishin ammaan tana namni hedduun itti hojjechaa jiru kana namni keenya harkachuun akkaataan itti ulfaata ture achi keessatti namoota neetwork biraa akka itti fayyadaman godhamaa ture. So ati akkamitti harkachuu dandeessee bu'aa bahii san chaalenjii san akkamitti dabruu dandeesse takka chaalenjii kana wajjin wal qabate ispoortummaanuu mataan isii chaalenjii biraati. So chaalenjii kana akkamitti mee maaltu si qunnamee akkamitti dabruu dandeessee muuxannoo keessa dargaggoota afaa jedhamu. Yaa dhugaadha yeruma waan kana barachuu jalqabdurraa hoo eegalee fatanaa hedduutu nu mudachaa ture. Kaduraati yeroo barataa turretti hedduminaan namni keenya jiraachuu dhabuun kilabuma keessa barumsaa keessaa yoo barattoonni nama 8 akkas ta'e namni keenya nama 10 illee guutu haalaan xiqqaadha jechuudha. Kanuma keessattuu dhiibbaalee garaagaraa ta'e yeroo san umruma ijoollummaa saniitu sirra geessu hunda dandamattee as ga'uun fatanaa takka. Fatanaan guddoon ammoo yeroo san barataadhaas waan taateef jecha addatti namni sirri xiyyeeffatee simii baaf tattaafatu. Dilas guddaa miti. Garuu yeroo inni barsiise jetteetti seente fatanaa hedduudhaati si quunnamtu. Fakkeenya gabaabaa yoo siif kanne ani yeroo bilaak beeltii fudhadhutti kilaba banuudhaaf waan si barbaachisu barnoota kutaa 10 fixuudha. Saartifikeeta maatiriik qabaachuudha. Ani hoggaan kilaba kana banu maatiriik fudhadheeti kan hin bane. So gizeen waan kana banuudhaaf ispoortii koomishin dhaqee faayila yoo hunda naqee sababa dhaban. Taduraati masfartii hunda guute bilaak beeltiin qaba. Saartifikeeta kutaa 10 hin qaba. Kan wanjeel nasaa jira. Akkasuma meedikaalaa jira. Kan hundi eega guuttateef mirga keeti jechuudha banuu. Karaa dhabnaan maal naan ja'an ati ijoolleedha barataadha. Kan dhiisideen barnoota kee baradhu. Karaa dhabnaan jechuudha. Saniifuu yeroo sanitti sammuu keessa miidha jechuudha wanni kun. Sadarkaa ati hin geenye warri ispoortii kana barsiisuu jiru uummata bilchaate uummata gahee. Ati immoo ganaa barataa. Ijoollee deemarduu yeroo san umrii kiyyaas 18 ture. Anis waggaas kutaa 10 fixee 10 akka seenee kana wajjin wal qabatee chaalenjii guddaa ture jechuudha. Kana hunda irraa aanee eegaan bane booda yeroon itti abdii kutadhee akka malee osoo agartee yeroo sanitti umriin nama ol siqe tahee dhukkuba akka sukkaara pireeshara qabaadhu ta'e ilaan gas sadarkaa dura waan hin geehutu na mudate fatanaa. Maal seetee akkaan ammas hin jeetti waan kiraayiteriyaa barbaachisu hunda guuttadhee na dura dhaabbatan sanitti dhiibbanne seenne. Kana keessatti immoo namni hedduu na gargaare san teekwaandoo na gargaaree ture. Waa hedduu ni cinaa dhaabbate yaadaanis uummata kanaa hojii falmuunis isaan amansiisuunis waa hedduu gumaacha godhee ture akkaanan kilaba banuuf. Banni kilaba akkasuma namni hedduun yeroo kilaba banutti barattoota 5-6-7 eegala. Akkana si baatee barattoota hedduun ni eegale. Ogumaan eegalu barattoota 30 waliin ni eegale. Baatii lama osoo guutuun barattoonni nama 100 ol ta'an. Baatii lama illee osoo guutuun jechuudha. Kana keessa immoo anis taanaan dhiibbaan irra jirtu waan hin beeku jecha uummanni fiizikaala xiyya. Or umrii xiyya ilaalanii hangam akka tilmaama xiqqaanaa kana waan nu baddeef tireeningi halkaniif guyyaan jedheessu ture. Torbaan guutuu. Torbaan irraa irratti haa qabnu alhada asrii qofa. Torbaan tireeningi 13 daleena jechuudha. Maaliif jennaan dandeettiidhaan hojiidhaan
agarsiisuuf uummata kana afaaniin osoo hin ta'in wanni san deemee amata fixinee eebbi dhiyaate jechuudha. Yeroo eebbi dhiyaatu xalayaan hiixuutu jira. Guyyaan 15 baatiin takka gaafe xalayaa san dhugaan naqu gammachuun irraa fudhan oo duruu sadarkaa kana geessee ijoollee eebbisuu geessee jaanii anis gammachuudhaan ijoollee qopheessee tikeenni gurguramee poostarri bahee wanni hundi dhume guyyaan deemee alhadni eebba jechuudha. Guyyaan Jumaata eebbi guyyaa iftaadha. Guyyaa Jumaataa sanillee ganamaa miti. Ganama toora sa'a 5 dhufanii eebbisuu dandeessu naan jaan. Yaati. Maali? Qophiin dillisan dhume jechuudha. Maalleen dillisanitti bahee tireeningii baatii 4 eebba qofaaf itti qophoofnee tikeenni magaalaa irra faca'ee poostarri faca'ee eebbi alhadi jennee osoo itti qophaa'u jiru guyyaa Jumaataa dhufanii toora sa'a 5 kana eebbisuu dandeessu naan jaan. Yeroo sanitti rifaatuun si dhageeyamtuuf yaati. Wanni adda godhu mirraqaa eebba san nama hedduutu eegu ture maaliif jennaan wuushuudhaan namni keenya faduraati kilaba banuun keessattis eebbisuu keessattis namni akka malee eeguu ture jechuudha qophii san ogaa wanni kun dhufe hedduu rifadhu jechuun nin booyamoo akkaan ta'uu wallaale jechi sanirraa osoo kophaa yana yaamanii natti himanillee homaatii miti ijoollee irratti na himan sammuun ijoollee hangam miidhamti sammuu ijoollee hangam miidhamti. Ilaa sadarkaa sanii dhiibbaa nurra godhaa turan jechuudha. San booda akka tasaa ta'ee yeroo sanitti geggeessitoonni biiroo dargaggoo fi ispoortii ijoollee teenya tura waan ta'eef jecha isaanii ijoollee dhiyaannee rakkoo jirus itti himnee sababa sanii jechuudha. Itti gaafatama guddaa fudhannee eebba saniif. Eebba kanarratti wanni tokko uumame yoo namni lama wal lole hanga saartifikeeniin aan kan sun hundi nu feel godhutti. Ilaa sadarkaa sanii agiriimentii goone akkasii bifni chaalenjiin jiru guddaa jechuudha. Karaa jara yeroo san tureetiin isaa ta'u akkasuma adeemsa ispoortii kanaa keessatti ispoortiin dhugaadhaan babal'ate yeroo sanitti dilas waan babal'atee hin jirreef jecha dhiibbaan isarra ture isaan akkasuma takka guddaa ture. Kana ture san qofa osoo hin ta'in akkumaan sitti himatti ispoortiileen matummaan isaatu hedduu ulfaataadha. Akkasuma dargaggoonni keenyaas agartee gizee umrii amma ijoollee xiqqoo qabuun hin ulfaatu ta'a. Garuu ijoolleen yeroo umriin isaanii 15-16 akkas geesse ulfaataadha to'achuun. Kana hundaa'u irra daleedee tiraaka keessa neexee deemuun fatanaa guddoodha. Waan addii nama kutachiisu garuu waan san hojjettee ijoollee sanis tiraaka keessa neexee sadarkaa isaan irra ga'an dhugaa agarte dadhabbiin ta'eetii fi bu'aa bahiin ta'e san gammachuu deebite jechuudha. Kanuma wajji wal qabsiifne Master kanuma wajji wal qabsiifne akka anis beekutti jechuudha. Nama yeroo jalqabaatiif kuushuu kana nama keenyarraa jechuudha. Namoota keenyarraa onneedhaan ka'ee itti seenee muuxannoolee ammaan tana keessa dabarte kana chaalenjii guddaa kana namaa ture namni si dura jiraachuu namni gaarii si godhu kan si waan kan sirra guddaa waan kana keessatti muuxannoo qabu jiraachuu dhabuun chaalenjii tokko mataa isaati. So ati nama jalqabaati jechuudha. Akka nama jalqabaatti mee information hanga takkaan qaba. Information isaan keessatti Afrikaa keessaa nama xiqqoo sartifikeeta intarnaashinaali dhibban bushuudhaan jechuudha. Diploomaa qaba keessaa akkasumatti sadarkaalee guddaan saddaanii kan dhumaa kan jaamu warra gahame keessatti lakkaawama. Waggaa kana geessee sadarkaa kana geessee maaltu si dhaga'ama? Dhugaadha. Wanni tokko bikkaan hin ga'e jettee yoo yaadde yaaduu qofa osoo hin ta'in yoo irra daleede ni geessa. Wanni irra ga'uun hin dandeenye hin jiru. Nuti yeroo hedduu maarshaartii kana agartee chaayinootumaaf kan hin dhiisne yookiin kooriyaa yookiin jaapaaniif. Garaagarummaan nuti qabnu takka garaagarummaan nuti isaan qabnu. Isaan guyyaatti tireeningii isaa 8 ol dalagan nuti guyyaa sa'a takkaaf cinaa daleena yoo guddate jechuudha. Sa'a lamallee dalagu hin jiru. Kana garaagarummaa keenya malee nutis yoo akkasitti yeroo kan hin fidaleene isaanii hojuumaa garaagarummaa qabnu uumamni keenya illee tokko rabbii waluma qixanuu uume jechuudha. Dandeettii sammuutis haqaamaatis waluma qixanuu kanne garaagarummaa ilma namaa karra dadhabee hojjete irra sadarkaa gaarii gaha kan dadhabiin kan hojjetin ammoo duuba hafaa jechuudha. Kan garaagarummaa keenya. Kana hojii wal qabatee dhugaadha sadarkaa amma Itoophiyaan Wushu Federeeshin sadarkaa inni kan nuti jira akka biyyoolessaatti sadarkaa inni kan wushuudhaan sardaan sadarkaa dhumaati jechuudha biyya tanaaf Itoophiyaadhaaf sadarkaa saniin qaba. Akkasuma international chinuu association jaamtu jira sadarkaa addunyaatti kan dhaabbate saniin ammoo diploomaan qaba. Diploomaan kun
Afrikaa qofaa fi miti. Akkasuma Yuuroopitti illee dippiloomaan sadarkaa dhumaati. Laatiin Ameerikaatti illee sadarkaa dhumaati. Awustiraaliyaatti illee sadarkaa dhumaati. Sadarkaa dippiloomaatii ol warreen qaban Noorz Ameerikaa fi Eeshiyaa keessatti argaman. Sanii alaa immoo sadarkaa Afrikaattis, Yuuroopis, Laatiin Ameerikaattis dippiloomaa sadarkaa dhumaati jechuudha. Sadarkaa kanarra gahuudhaaf gartee akkuma isin jetti amata 20 ispoortii ana keessa kan jiru jechuudha. Amata 20 jechuun waan laafaa miti. Osoo yeroo san dandahee dhalee har'a mucaan hojii walqixaatiin qaba jechuudha. Saniifuu sani amma yeroo hedduu hoggaa laallu biyya Chaayinaa keessallee akkuma kan jahamar shaartii quban qabnee jira. Amma Chaayinaa hoggaa jenne ijji isaa xixiqqaa hundinuu waanuma beeku qabu. Waan kaaraatee tana namuu harka lulluun fakkaatu. Kayinuma dhagee harkeen beeynes guutu. Achi keessa maali hasin joos ni jira. Maaliif jennaan namuu waan jechuun dura fedhii uumamaan qabaachuu qabda keessa. Fedhii keessan galmaan geetti. Amma namuu nuti warri as anaa fi ati walqixa fedhii waan kana qabaachuu dhabuu malla. Ati fedhiin irra caalatti waan biraa ta'uu mala. So fedhii keessan galmaan geechuudhaaf irratti hojjete jechuudha. Ani akkuma isin jetti ijoollummanis fedhiin kiyya kana waan tureef jecha osoo hin murin osoo abdiin fudhatin keessa deemee as gahe. Akkasuma gartee nuti uummanni warri musliimaa fedhiin keenya kadhumaa jechuudha amantii keenya keessatti hajjii dhaqu. Jechuun asirratti wanni nuti hojjechuu feenu waa hunda biratti argachuu dandeenya. Soomanuu dandeessaa, salaatu, sadaqaa kan jechuun waa hunda garuu hajjii godhuun xiqqashoo wayii feetii miti. Akkasuma nuti illee warri marshaartii dhumni keenya achi dhaquudha. Chaayinaa deemeeti eebbifamnee dhufne jechuudha achi. Akkasumatti muuxannoon qabuun dandeettiidhaan akkasuma siiniyaaritiidhaanis dorgomee hiree sana harkadhee biyya Chaayinaa dhaqee baradhee barnoota kiyya maastara godhee dhufe jechuudha. Akkasuma Chaayinaa dhaqee baradhuus waan achi baradhee dhufe san qabadheen teenyuuni biyyattii bira qofa osoo hin ta'in as biraas dabree biyyoota Afrikaa hedduu deemee barsiiseetiin dhufe. Saniifuu dandeettii fi muuxannoo kiyya as qofatti nan bisne biyyoota Afrikaa hedduun deeme Taanzaaniyaa, Ruwaandaa, Malaawii, Saawuz Afrikaa. Biyyoota kana hunda irra deemtee amma barsiiseetiin dhufe. Akkasuma anillee ogaan achi dhaqee barachuu qofaa miti. Barsiisuu qofaa miti anis baradheetiin dhufe. Maal seete nuti warri biyya tanaa wanni nuti baranne moodern wishuudha. Biyyoonni Afrikaa kan irra guddaan tiraadishinaal shaawliin wanni isaan baratan. Saniifuu ani ogaan Chaayinaa deemu Chaayinittis akka tasaa wanni nan baradhe moodern wishuudha. Biyyoota Afrikaa kanarraa warri dhufan irra guddaan tiraadishinaal shaawliin warri baratanii kan dhufan hogaachi dhufan agartee yeroo gabaabduutti dafanii addaabtiin goone waan kana. Nuti asittuu waan kana waan baranneef achitti performansiin keenya gaarii ture. Saniifuu isuma biyya sanii hin galiin warri barsiisonni biyyoota Afrikaa kan barachuuf achi dhufan achumatti waadana naqan akkam biyya isaanii dhaqee isaan barsiisu jechuudha. Sababa saniin ogaan gad deebi'ee bikka takkatti biyyoota 7-8 invite na godhe isaan keessaa filadheetiin kamtu irra wayyaadhaa kam irra uummata isaaniitii hojii gaarii walii galaa uummata kamii hojii irra wal fakkaatna amantiinis aadaanis amma biyyoota Afrikaa kana ta'e warra wal fakkaannu jira jechuun fuulaan ta'uu baatus aadaadhaan amantiidhaan warra wal fakkaannu jira akkasuma warra nuunfaallaatii jira. Saniifuu warra wal fakkaatu warra nu fakkaatu keessa laaleetiin dhaqe jechuudha. Hoggaan dhaqu ammoo dhaquu qofa osoo hin ta'inanis biyya tana tiraadishinaal shaawliin hin jiru hedduminaan jechuudha. Ani hoggaan achi dhaqu yeroo isaa takka nin barsiisa isaa takka ammoo nin baradhaa jechuudha. Ani immoo ispoortii kanaan wushuu qofaan osoo hin ta'in jiidoonis biraawun beeltiin qaba. Akkasuma tiraadishinaal shaawliinis advaans sartifikeetaan qaba. Kiikboksiinis aeroobikiinis ati ispoortii addunyaa kana gubbaa jiru irra guddaa tuttuqeetumaan jira jechuudha. Teekwaandoo illee qabiti. Teekwaandoo keessa kutee eebbifamuu baadhus yeroo hanga tokkoof wushuu dhiiseetiin hifadhee teekwaandoo seenee hanga tokko dalagee wushuu deebi'e. Saniifuu aartiilee jiru irra guddaa tuttuqeetumaan jira. Abduu sun nama miilaa arriitii jechuun dandeenya ispoortii keessatti. Manguddoon. Wanni mee garaagarummaa xiqqoo biyyoota ammarii koo kan hafte kana irratti yaaduuf nuti waa lama waliin naasuu qaba. Lamaan muuxannoo nuti qabnu keessaafuu biyyoota Direedawaa kana keessatti biyya magaalaanis akkaan owwaa ta'e kana keessatti namni uumaman biyya tana keessatti uumamu fatinummaa isaa kana immoo qeerlasummaan irratti dabalamtee yeroo hedduu kan ittiin fayyadame isa godha dandeettii isaa kana jechuudha. So irra guddaan namoota nama ispoortii keessatti bakka guddaa gahan barnoota akaadaamii isaanii ta'ee barnoota diina isaanii ta'ee isaanii karaa muruu garte. Ati immoo barnoota aartii ispoortiitiinis sadarkaa kanarra geessee jirta biyyoota addunyaa kana hundaa ilaaltee jirta
barnoota akaadaamii keessanii sadarkaa irra geessee jirtu jechuudha. Takka akkamii kana baalaansii godhuu dandeessu dargaggeessa keenyaaf dargaggeessa har'aan tana jiru fiizikaala isaa eeggate sammuu isaas eeggachuu akka isa dandeessuuf jechuudha. Akkamii baalaansii godhuu dandeesse kanaa wajjin wal qabsiisee akka gaaffii lammaffaatti biyyoota irra deemte kana keessatti wanni adda addaa agarte takka immoo garaagarummaan biyyoota nutii fi biyyoonni Afrikaa biraa ta'e Eeshiyaa biraa ta'e sababa ispoortii kana margaa deemtu wanni ati amala adda addaa agarte maal fakkaata barnoota irraa? Yaa barnoota irraa hoggaan jalqabu agartee guyyaa keessa isaa 24 qaba. Isaan 24 haalaan bal'aa jechuun waa hedduutti fayyadamuu dandeenya. Agartee namni hoggaa garii woomata kana xiyyeeffateeti kana mala hin danda'u jee sammuu isaatti yoo akkasii sammuu isaatti hin danda'u jechuun wanta ficaasan malee ani akka tasaa tahee agartee akkuma jaamutti karra fardii mirgaan qabattee kaan bitaan qabattee deemtaa miti ani barnoota akaadaamii harka mirgaatiin hin qabadhe barnoota ispoortii harka bitaatiin hin qabadhe maaliif jennaan waa hunda caalaa xiyyeeffannaa kan kennuu qabdu barnoota waan san ta'eefuu ispoortiidhaaf yoo guddatee guyyaa sa'a lama kannaaf sa'a lamaan san galgala sa'a takkarraa hanga sa'a sadiiti yookaan sa'a 12 irraa hanga sa'a lamaati sa'a lamaan tan ammoo dilas waan irraa hir'istuun qabdu saniifuu barnoota sirriitiin baradha barnoota akaadaamii yeroo banaa qabu san ta'e immoo mana ispoortii dhaqeetiin baradha kana keessa ammoo ani ijoollummaa waan kana eegalee dafeetiin sadarkaa olii gahe hoggaan beeltii illee fudhadhu cina cinaan hin fudhanne gartee tarmiin hin fudhanne ispoortiittis akkasuma barnoota akaadaamiitiin illee hangaan elementarii jirutti sadarkaa sadaffaa afuraffaa shanaffaadha kan hin bahaa dhufe hoggaan lusi egaa ispoortiin sulfaachaa deemtee toopiteeluma keessa achi ol hin baane takka sadarkaan nan beeku guddatu kudhan nuti gaa yeroo barannutti ni yaada beeyta ta'a kutaa takka keessa nama 500 nama 700 faadha habaran akka ammaatti nama 45 ni mutu nuti ilaan blackboard jalatti guutamnee habaran amma ni yaada sirriitti nuti yerootti nama 90 gadi hin qaraane dilas ni qabna jiru yaada nama 500 san keessa ati barnoota ispoortii kana jalaas deemaa ilaan sadarkaa kudhanii keessa bahuun waan laaftuu miti kana hoggaan godhu waan tokkoon beeka waan tokkotti naman bu'uurri waa hundaa barnoota yoo osoo barnoota hin qabaatin anuu kanaan sadarkaa kana ga'e ispoortii bu'uura barnootaa qabaachuun wanni hundi sii laafata yeroo saniifuu hin murre jechuudha osoo murre anis guyyaa tokko abdii kutachuun mala wanni si ajaa'ibu akkuma isin jetti osoo barataati inistiraktara kan ta'e maatiriik fudhadheeti kutaa 11 hoggaan seenu ani maallaqa warreen agarsiisu caalaan argadha garuu maallaqni san danda'u gorsiisa maaliif jennaan waan naaf hin deebineetu na dabra maallaqa baruu siftaanis itti deebii argachuun hin danda'e garuu barnoota kana yoon jidduu dhaabe hamilee kiyyanatu qabu malee maaliif jennaan hiriyoonni kiyya warri wajji barachaa jirru kutaa takka lama dura achi siqanii ani booda irraa hafuun hamilee kiyya tuquu mala jechuun san cimina abbaatu murteessa amata kunillee lafa taa'ee itti deebiin ni danda'ama warra garii immoo hamileen cabxee achumaan hafuutu mala kana keessatti immoo hamileen na caba jee waan yaadeef jecha xiyyeeffannaa guddaa barnoota irratti hin godhe barnoota harka mirgaatiin hin qabadde ispoortii immoo harka bitaatiin hin qabadde dhumarratti immoo jireenya kiyya ispoortiin ta'ee jechuudha akka tasaa ta'ee kana keessatti dargaggootaafis ta'ee guddattoota amma ol guddachaa jiran hojii hin dhaamu waa takkaa miti 3-4 illee bika takkatti hojjechuun ni danda'ama barnoota illee barachaa ispoortii illee hojjechaa akkasuma barnoota amantii illee barachaa jechuudha cinatti waa hunda bika takka wal cinaa ofuun ni danda'ama wanni nama dheeru tokko illee hin jiru yeroo bal'oo wanni itti qabu namni tokko sa'a 24 qabnu keessa sa'a 7 yoo rafe bara warra sa'a 8 illee yoo rafe sa'a 16-17 qaba sa'aan sana immoo sa'a waa meeqatti dalaguu mana barnootaatti yeroo nuti dabarsinu yoo guddate sa'a 5 sa'a nan geeftee ho'isu jirti kanallee sirriitti yoo itti fayyadamnu ta'e waa hedduu bika takkatti hojjechuu ni danda'ama jechuudha kana hoggaan kanaan xumuru akkasuma biyyoota Itoophiyaati keenyaa fi akkasuma biyyoota nu fakkaatan ikoonomiinis siyaasaanis waa hedduudhaan walitti dhiyeenya qabnuu fi nuti hoggaa wal cinaa qabnee wallaallu garaagarummaa gurguddaa lamaan arganii akka tasaa ta'ee biyyoota 8-9 faan dhaqee Afrikaa alaas jechuudha hoggaan waan kana hunda keessa deemee ilaalu waan tokkoon arga namni barnoota keessa jiru guutuu xiyyeeffannaa isaa barnoota godhee akka barachuu jiruun argee hojjechuu jiru immoo hojii osoo hin tuffatee waa hunda akka dalaguun arge fakkeenya xiqqaa tokkoon siima fakkeenyaaf Taanzaaniyaa gaafaan dhaqe inistiraaktarri biyya sanii tokko kan barsiisuu dhaqe jechuudha maal qaba seeta ispoortii daleessa kilaba mataa isaa qaba sanii achitti ofiisa qaba ofiisni isaa kun maal inni beekaa gaaf tokko tireeningii daleesseetiin galgala ofiisa kiyya deemnaan deeminaan jedhu galgalaa beeka galgalaan ofiisa irraa maal dalagaa jeeti hojii deemu hoggaan dhaqee ofiisni isaa isin beekaa habaabii fi muuza gurgura karaa irratti
kabajaan ni dalagaaf qabu jechuudha. Ammoo osoo nama inistiraaktaara ta'e agartee habaab muuza karaarra taa'een gurguru na ulfaachuu malata. Isaan ammoo inistiraaktaara makiinaa qaba bar. Nuti fi ilmaatu miilaan deemnaa warra miskiina. Makiinaa mataa isaa qaba, kilaba qaba. Akkasuma karaarrattis kuduraa muuzaa fi habaab waan adda addaa gurgura jechuudha. Kabajaa guddoo qaban. Uummanni kaanis akkasuma jechuudha. Warri kaanis hogaasawan hojii isaanii hin tuffatan. Namuu hojii humnaa dalaguus akkasuma beekumsa isaatiin dalaguus namuu kanarratti xiyyeeffatee dalaga jechuudha. Amma nu bira gartee namni tokko osoo hin baratin osoo muuxannoo tokko hin qabaatin akkanuma lafaa ka'ee takka ofiisa dalaguu fedha yookiin damooza guddaan dalaguu fedha. Waa tokko malee jechuudha. Barnootaan kan geenye yookiin muuxannoo addaan qabu. Garuu hojii gaarii fedha osoo uumaan beekne jechuudha. Waan kana harkee wanni guddaan jechuudha. Kabajaa isaan hojiif qaban haalaan guddaadha. Hin xiqqeessan waan dalagan kana ni kabajanis xiyyeeffannaatti kan inni dalaganis ni jijjiiraman jechuudha. Namni tokko waan xiqqoo qabus xiyyeeffannootti kan inni dalaginaa sababni ittiin jijjiiraman jiru. San wanni kaan karaa ispoortiitiin wal qabatee muuxannoo naannoo biraatti harkee kun beeki qaama mootummaallee ni ilaallata. Akkasuma hawaasallee ni ilaallata. Mootummaan waan hundi caalaa xiyyeeffannaa ispoortiif kan naannoo biraatti. Fakkeenyaaf amma biyyoota guddatanii tokko fudhanneeti sammuu Afrikaas fite. Amma fakkeenyaaf ani Dubaay fi Abu Dhabii dhaqeetiin jira. Akkasuma Chaayinaa dhaqeetiin jira. Maal seete kaampaaniin tokko waggaa kaampaanii tokko jaaru dirqama jiimnaaziyeema jaaru qaba. Dirqama bika ispoortii jechuudha. Biiroo mootummaa amma faayinaansii tan agartee biiroo kumaatamaa jira. Adda addaa kantiibaa jette maal jette. Injiru addaarashin tokko ispoortii dalagaa ni qophaa'a biyya biraatti jechuudha. Hoggaa mootummaati islaamiiti mootummaati dirqama qaba waan san qopheessuudhaaf jechuudha. Namni humna oomishaa horachuudhaaf namni qaamaan jabaati sammuun bilchaate ta'uu qaba. Kanaafuu dawaan isaa ispoortii jechuun nama san oomishuudhaaf nama san uumuudhaaf namni sochii qaamaa godhuu qaba. Namni sochii qaamaan godhin yoomillee waan irra jiru san hojii keessa jiru san galmaan gahuu hin danda'u maaliif? Amma namni keenya maaliif biiroo garii dhaqime wal seentaa eessa hote shaayiif gabbeessin maalirraa dibbirtii bar dirqitiif haasa buna meeqa dhugee shaayii meeqa dhugee haasa jechuudha. Daqiiqaa bunaa fi kana gubusan osoo daqiiqaa 15 san eksarsaayisii godhe waan san hundeessan barbaachisu jechuudha. Lamada akkasuma diinagdee biyyaa irratti illee dhiibbaa qaba ispoortiidhaaf bika kan jedhamu maaliif jennaan yeroo ammaa dhukkubni guddaan addunyaa balleessaa jiru pireeshara sukkara dhukkuba onnee kanneen hundinuu koolisteroola kanneen hundi ka'umsi isaanii maal ni beektaa sochii qaamaa godhuu dhabuudha. Fakkeenya tokko haa fudhannu ani ammaan tana yoon sochii qaamaa hin godhin fakkeenyaaf dhukkubni sukkaraa yookiin pireesharii yoo na qabe baatitti kiniinaaf meeqaan baasa. Mee averejin yoo 500 baase baatitti mana ispoortii yoo dheeyite qarshii 100 akka 200 daleedata. Side effects hin qabu ispoortiin. Amma kiniinii ati sukkaraaf jettee dhuydu kalee miidhaa onnee miidhaa qaama biraa miidha. Akkasuma diinagdee keenyaas gabbuusa jechuudha. Namni san daboozee fi 3,000 yookiin 4,000 harkate ta'a. Sinirraa baatitti kiniinumaaf yoo habaasu ta'e jireenya isaa irratti dhiibbaa qaba jechuudha. Saniif waan kana biyyoota biraatti jechuudha akkasii qopheessan. Iskoolaas taanaan iskoolii hundinuu jiimnaaziyeema qaba. Ijoolleen ni barattis eksarsaayisii ni gooti. Mana hojii mootummaattis akkasuma mana hojii dhuunfaattis akkasuma jechuudha. Kan biyyoota guddatanii. Ogaa biyyoota Afrikaattis gad deebine biyyoota Afrikaa hedduutti inistiraaktarootaaf dachiin ni kennamti bilisaan. Inni deeggarsa barbaadees haa ta'u ofiifis hojjetee haa ta'u karaa adda addaatiin tattaafatee mana irra ijaara jechuudha. Magaazana jajjabeessuudhaaf. Amma bira wanni ispoortiin akka hin guddanne godhe guddoon tokko maal seete amma addaarashin tokko ganda tokko keessa yoo jiraate addaarashi san kilaba 5-6 itti dalaga. Maaliin dalagan jechuun sa'a tokko sa'a 10 akka hanga sa'a 12 cinaa yoo dalaga kan 12 cinaa hanga sa'a 2 dalaga. Amma ati fakkeenyaaf hojii hojjettu wajji sa'a ati siimi jooytu sa'a takka booda ta'uu mala fakkeenyaaf ati kun ana bira barachuu feete jechuun fedhiin kee wuushuudha. Ani immoo kan inni dalee iskoolaa takka hanga sa'a takkaati. Ati immoo asiimi jaa'u sa'a takka booda hin dhuftu jechuudha. Amma biyyoota Afrikaatti akka namni sinjee dachii mootummaan ni kannaa fi sababoota isaan addaarashii irratti ijaaran kan mana tokkooti jechuudha. Namni tokkichaan san shiftii 4 fa'aa daleessa. Ganama subii salaata irraa ugaa baanii daleessa warra sa'a mijaa'uuf akkasuma barattootaaf sa'a 10 takka hanga sa'a 12 cinaa ni daleessa. Akkasuma warra guyyaa hojjechaa oolee galgala dhufanii ni dalagu jechuudha. Namuuf maal jechuudha yeroo barbaadetti banaa jechuudha laanis. Akkasiin isaa bal'aadha jechuudha. Bal'aadha. Namu yeroo isaa mijaa'utti yeroo barbaadetti
filatee hojjetaa jechuudha. Hangasuma takka namni waan san hojjetus xiyyeeffannaa isaa kanarra godhu maaliif jennaan inkamiin inni harkatus guddachaa deema. Amma ganama sinummaan dileessee asirii sinummaan dileessee galgalaas yoo dileesse yoo xiqqaate yaadi yeroo sadeenuu nama dhibbata akka takkaa yoo dileesse toora nama dhibba sadii dileessu malee jechuudha. Wanni inni harkatus hanga takka as keessatti immoo habaratulleen habarsiisus dilas xiyyeeffannaa isaa guutuu guutuutti ispoortii irra kan maaliif jennaan waan inkamiin inni waan kanarraa harkatu waan jiru isaa jijjiiruu miti. Saat akka guyyatti wanni dileessu saat akka caasan nama hanga tokko kamii jaawafee dhufaa jechuudha. Kun ammoo ispoortiin akka hin guddanne godhu. Saniifuu biyyoonni nu fakkaatan muuxannoo kanaan ni fayyadaman irra guddaan isaanii. Jimni tokko kan nama tokkooti. Namni takka caasan sa'a hunda adda babaasee namu sa'a isaa mijaa'utti sagantee isaa fi sagantaa sanii namuu dhufee dalagaa jechuudha. Kana garaagarummaa qabu. Asumaan daawwattoota keenya fa'aa mootummaanis obboleessi keenya amma muuxannoo bal'aa biyyoota garaagaraa irraa biyyoota Eeshiyaa, Afrikaa, Awurooppaa kan waan deemee achirraa dhufee muuxannoo nu kenne mootummaanis humna oomishaa kana humna sammuu bareedaa qabu humna fiigee waa qabu kana so hojiirra oolchuudhaaf wantoonni kun yoo ammarraa eegalameetti yaadame hedduu bareedaadha jenna. Gama gaaffitti aanu dabala. Yeroo hedduu ciidaa fi hojiin kun akkamitti walitti hidhamee har'aan mantana guyyaa ciidaa jirra guyyaa namni bashannanaati so namni kun mana taa'eeti silaalee bashannana ati immoo nama kana bashannansiisuudhaaf baata qophii kana godhuudhaaf waggaa hedduu yeroo sirraa fudhataa yeroo silaa namni ibaadata dabarsan waan kana qopheessuuf yeroo sirraa barbaachisaa so akkamitti dabarsu turteme atii fi ciidni yeroo hedduu amma anis aggaa sagantaa garaagaraa hojii dabarsinetti jechuudha addaraashatti bahee hoggaasa isaaniitti jechuudha Dilawaa keessatti akkasumatti Jiidaa keessatti so dargaggoota hedduu qindeessite sagantaalee babbareedaa ta'e akkamitti dabarsuu turte? Yaa nuti irra guddaa iidee iidinee hin beeknu irra guddaa hojimaan dabarsina jechuudha. Wanni guddaan nuti hojjennu maali seete amma maarshaartiin kun warri faaristii kun warri chaayinaatis haa ta'u kooriyaan jaapaanis ispoortii kana gartee aadaa isaaniitti hojii walii hidhaniiti hojjetan. Amma wushuu hoggaa gartee chaayinaa yaadatte maaliif jennaan hidhata qaba. Nuti illee ni qabnaa bar garuu ittiin hojjetin malee amma qabsoo jira caasoo maal waa hedduutu jira kan hundi aartii bar nuutu itti yaadee waan kana jechuudha tiraaka keessa naqee ittiin hojjetin malee aartuma. Nuti wanni goonu irra guddatti maal seete maarshaartii biyyoota halaalaatiif inni kana haala qabatamaa naannoo keenyaatti hojii wal qabsiisnee dalee wanni adda itti goonu jechuudha. Maaliif amma uummata keenya kana agartee warri dhufee ilaalu kun abbootii amantii manguddoota haawwani jarri kun ammoo waanuma chaayinaa dhufte san qofa yoo agarsiiste dilas wanni isaanii galuun jiru wanni intarteen isaan godhu saniifuu akka isaan beekanitti afaan isaan beekaniin aadaa isaan beekaniin jechuun haala qabatamaa naannoo saniitti hojii wal qabsiisne ammallee haala qabatamaa yeroo san keessa maaltu deemu jira akkasitti qindeessinee haa dalagaa turre kun daran uummata akka maaliif kaayyoon keenya guddaan uummata keenya bashannansiisu maaliif yeroo iidaa sanitti uummanni musliimaa guyyaa san jechuudha waan baatii guutuu dalagachaa dhufe gartee guyyaa karaa biraa akka dhaqee hin balleessine barbaanna guddoon jechuudha saniif ammoo amma dargaggoonni keenya akkuma beekamutti hagarii guyyaa soommanni kutee jiru guyyuma san fiiga darsaa facaase warra akkasii fiigu sanillee yoo waan isa gammachiisu harkatti ni dhufaa bar namni maaliif bashannanuu fedha bashannanni kun gosa tokkoo miti gosa kumaatamaatu jira saniifuu karaa amantii irraan baanitti jechuudha maaliif waan dalagate kanallee guyyaa tokkotti akka hin balleessine lammada manguddoolee keenya abbootii amantii keenya agartee warra yeroo hedduu waa hundaa siiriyaslii ilaalaa hojii irratti xiyyeeffatanii sammuu isaanii biizii godhanii amantiis amantii barsiisutti barnoota biraa barsiisuu san irratti biizii teessan guyyaa tokkicha isaan kofalchiisuu qabna waan jiruuf maaltu isaan kofalchiisaa maaltu isaan gammachiisaa maali wanni isaan beekan kan kofluu danda'a waan kana hundi qoranneeti waan san fakkaatu jechuun qophii gahaa goonee akkasuma amantiillee akka hin xuunetti maaliif waan kana dhugaa dileenu yoo xiqqaate guyyaa 15 ol dadeema soomana 10 duraa fixnaan nuti qophiiseedha san booda maaliif waan dileenu kana keessatti bahuun qabnu masmarra waan amantiis aadaa keenyaas haala qabatamaa naannoo keenyaas waan cabsu dalaguun waan hin qabneef jecha sirriitti itti qophoofne sirriitti itti yaadneeti waan san garsiisnu yeroo guddaa kaninaaf sanirraa ammoo nuti hoflii abbootii keenyaa hawwan keenyaa san nuuf gammachuu guddaa kafaltiin teenya san jechuudha
maal fi dadhabbiin keenya ijoolleen akkas dhukkeen gaggalachuun san hundinuu warra keenya san bashannansiisuudha waan ta'eef jecha na fakkaata wanti ta'ee jira wanni san success ta'ee jira jechuun wanni nuti hawwine wanni nuti yaadne galmaan geenyee jira amma yeroo boodaa kana gaa ani sirra guddaa biyya keessan turre na fakkaata maadaraanis jechuun qophiin akkasii san lallaafattee jirti na fakkaata garuu keessaafu amma sadeenii fi kana dura yoo xiqqaatti toora amata kudhanii waan kana osoo jidduun bahin jechuudha yoo xiqqaatti bara 2000 irraa eegalee jechuudha miilineemii yeroo jaanisin irraa eegalee hanga dhuma amma sadii fi akkanatti osoo jidduun bahin idaarafaatis oomanas dalagaa turre kana fakkaata. Daawwattoota keenya sagantaa keenya akkuma itti fufetti jira mee masaraafi hanga ammaa keessatti jechuudha iidaa fi mudannoon wanni adda kan si qunnamee biyyoota deemtan keessatti akkasumatti ispoortii kana keessatti mudannoon ati si mudate maal fakkaata? Yaa iidaa wajji mudannooleen yeroo hedduu an nama mudatu maaliif jennaan nama jirjiru miti gizee hedduu nama jirjiru waa mudata ani mudannoo xixiqqaashumaan qaba iida mudannoo nama mudate hin irraanfanne gaafa ijoollee jechuudha umrii hanyalleen kudhaniin guutu raasuteel kana agartee dheeyxee faantaa yookiin shaayii dhuudee juwaajubee fi sharxexee taphachuu turte san nuti nama sadii taanee ni deemna jennee kana jechuudha mee qabnu sadeenu qarshii lama qabna qarshii lama guddaa beeka san booda amma taaksii nu sadeen qarshii lamatti horre jechuudha amma taaksiin ganda keenya irraa nu fudhee gizee raasuteel nu fidu saayinuu yeellaanu akkuma seenee kanneef qarshii lama ani sogaan gabbee qarshii lama kanneef gaafas jechuun faantaan dukaanatti qarshii sumuun immoo akkas raasuulitti immoo qarshii sadii nuti duraawwanni yaadne qarshii lama keenya qarshii lama taaksitti horra qarshii ja'an nu hafte jechuudha qarshii afran nu hafte shaayitti dhuunee taphannee gallaan hoggaasi buunuu amma saayinuu akkuma seenetti kanneef jechuudha qarshii lamaan anammoo hoggaa buunee kanneef san namticha tokko ganda keenya xiqqashoo maraataadha hute anis kanneef waliin jenne amma meeqaan nuuf qarshii lama qarshii lamaan yoo seenne sumaan nuuf hin bittu amma maraataan kun dhufanitti maal taatan hin jee maallaqa hayyaa tokko nurraa fuudhee hutee jenneen kootaa naa isinii kan hin jee nu fuudhee nu hundee ganda nuti hin beekne keessa nu geesseeti gibbi takka seenee as dura neegaa jee inni achumaan hafe itti ilaasaa ajaachi dura teenyee nama nu gabba hudhamne jechuudha akkas miilaan ilaa manaa galee jechuudha osoo hin taphatin ta'iidaa kana kabiraa biyyootaan deemee kana keessatti wanni na mudate agartee waggaa wanni garii adda aadaan teenya hedduun ta'u wal fakkaatu jiraattus keessaafuu aadaan du'aa fuudhaa fi heerumaa kun wal adda tagari waa lamaatu na mudate Taanzaaniyaa gaafaan jiru saahibaa fi kan bira islaama inni mucaan saahibni isaa immoo kiristiyaana amma saahibaa isaa kanarraa ahaa hoddu dhugaa ahaa hunduu saahibni kun joosirraa saahib abbaa du'e haa deemnu naan jedhamu ta'a haa jennee makiinaa haasnee deemnee jechuudha amma waggaa bika mana tokko dheeyne gibbii san dura moontaarboon gurguddaa kun abba kudhamu maaltu walirra ta'a muuziqaan itti banamtee jirti uummanni huccuu yuunifoormii huccuu afrikaa kan uffatan bakka walleen ta'a ajaa'ibaa itti deemu jirti nyaanni qophaa'ee jira sheefaatu siif naqa jechuudha nyaanni biffeen jechuudha mana taaziyaati hin beekne gana amma nuti nyaata saanaa kanannee nyaata hundarra guurrannee teessee nyaanni muuziqaa dhaggeeffachaa jechuudha amma waggaa nyaata fixnee maaliin jeensaa yoo xiyyaara ookee amma nyaanni quufne haa deemnuun jeen karaa muutaa bara muutaan tanumaa naan jiru yaadi moontaarboo walirra tattaa'u bar lakkoofsan qabu mana akka keenyatti aadaa keenyatti naannoo sanuu TV'n hin banamtu ollaan sanuu jechuudha san ture tokko kana mudatee lammada maalaawiidha maalaawitti dura akkam san seenetti jechuudha bikinan qabadde loojiidha naannoo san mana namaatti jira mana jireenyaa jechuudha guyyumaan dura seena amma seenee kilaasii qabadde ciise amma toora mahriibaa kanarraa eegalee uummanni naannoo san jechuudha guruppiidhaan dhiiraa fi dhalaan wajjii wallisan agartiin sagaleen dhiiraa fi dhalaa waliin baastu bika takkatti seensisiif kan dhaabara jechuun dhageeffachuudhaaf sitti tola ana maal kan kana guutuu aruuza bulan jeetiin dhageeffachaa bula uummanni hin dhaabne sekondii takkaaf jechuudha toora mahriibaa kanarraa eegalanii ilaa ganama sa'a lamaa jechuudha akkasuma wallisaa fixan ana bakka aruuza ganama xaaqeetaan fooqiidha wanni xaaqeeta banadheetiin kursii fayyadee gallaala jechuudha aruuza kana akkatti baasan reefka baasan waan addaati jechuudha waan ati yaanne aadaan keenya kabiraa immoo maalaama sanatti guyyaan jumaata ture masgiida dhaqeetiin reesturaantii islaamaa seenee bakka nyaata islaamaa nyaata bareedaa nyaadhee ol seenee meenuu naa fidan waggaa kana
meenuu kanarratti nasma with chicken jaa. Nasma with chicken. Anama nasma ugaa jaan bakka nyaata addaati mukuma laalee jechuudha. Fiigaa chikinaa ni beeyna. Jeetiin afaan mimmeeffadhee taa'ee gadde shuuroo abba lamaaf lukkuu naaf fidee dhufe. Illaan nasmaan shuuroo lama afaan isaaniitti. Ani ammoo achitti biyyoota Afrikaatti shuuroon Mother of Africa jaanii. Akkas maqaan isii. Keeniyaa tana gaddabarraan guututti shuuroodha wanni ati nyaatu. Waa hundaa hojii. Fuulii hojii shuuroo nyaatta. Suugoo hojii shuuroo nyaatta. Lukkuu hojii shuuroo nyaatta. Kalluuna hojii shuuroo nyaatta. Akkasii mudannumaa kanaati marshaartii hojii wal qabatee dilas wanni na mudate hin jiru. Garuu Chaayinaa gaafa turre waan tokkotu na mudate illee osoo hin ta'in cimina uummanni san hojiif qabaniin itti arge maal jennaan inistiraaktaroota maasteroota yuunivarsiitii keessaa takka dhalaadha. San isii tana osoo nu daleessu jirtu guyyaa tokko jaarsisii deemu. Jaarsisii kun dhugaa du'ammaan tana nuti gaddine barattoota isiiti. Haala tireeningii hunda leenu jenneeti bikatti daleenu seennee tetteenyaa haasa'u jira. Samoota tiyyaan ol seenteetuma haa eegalaa jette tireeningii. Jaarsisii du'ee bara. Hedduu si ulfaata beektaa. Waan kanaa hojii wal qabatee Jaarsirraa du'ee jiru. Gizee hedduu nama sabtii fi haalli daawwalan. Mana firjaa ta'a. Hanga haalli sabtii ta'a. Mana keessa ta'a. Mana firjaa ta'a. Haayinii bikkuma faayamu ta'eeti sabtii fi haalli namni boqonnaa qaban guyyaa sana awwaalama jechuudha. Kanaafuu yeroo iriftii qabu barbaadanii boqonnaa isaanii irratti eeggatanii awwaalan namoonni. San dhugaa kana agartanii rifatte maaliif nuti namni hedduu dhiisiti. Namni halaalaa kaatibee tokko yoo du'e hirriiba dhabde. Maaliif wanni jechuun balaan isa buute hamtuudha waan ta'eef jecha hanguma inni dhukkubu takka dhukkubu inni illee nu dhukkuba. Jarri immoo akkasii miti. Hoggaa kana laaltu illaanuu bilaashitti sadarkaa kana hin geenye jarri jettee tafaaddu. Wanni addaa nama mudate dilas hin jiru. Kanatti aansee gaarri guyyaanis iida. Iida ta'uu isaatii wajji ani jiruu hiyya keessatti nama hedduutu gumaacha qaba. Lakkaawwan fixu. Dubarratti namni ani galateeffachuu barbaadu ummatiidhaa fi akkootiyyaa isaaniin bagattii isin gaheen jira. Akkasuma abbaa kiyyaas ni du'e rabbi rahmataa godhuu fi isallee rahmata kadhannaa fi warri kaan ammoo saayiboota hayya. Bakka maaliin siin jaa anaaf waa hunda isaan saayiboonni hayya guddaan waliin guddannee waa hedduudha wajjin dabarsine. Amma gaa hundi nu biyya adda addaa jiran kan biyya adda addaa jirus achumatti bagattiin isin geenye jechuun ni barbaada kan biyya keessa jirus maaliif maqaa yoonni dhabeen fixu waan ta'eef jechuudha. Akkasuma barattoota hayya durraa eegalee hanga dhumaatti maaliif yoo isaan naaf hin jiraatin ani hin jiru kophaa kiyyamaan fidu waan ta'eef jecha obsaan yeroo dheeraa sana hojii ijoollee dabarsee hundaa'u bakka isaan yeroo warra ala jirus warra biyya keessa jirus bagattiin isin geenye jira. Akkasuma karaa aartiitiinis bika hedduu keessaan jiraane karaa aartiitiinis warreen filmiilee maarshaa aartiitis haa ta'u filmiilee biraa waliin taanee hojjennes isaanillee akkasuma bagattiin isin geenye jechuun ni barbaada. Atiillee kaameeraamaanis hundaa'u bagattiin isin gahe warra amata kanaa osoo hin ta'in akkanumatti amata iida 76 warra wajjii dhumaa. Amiin. Maaliif 76 filatte garuu? Inni jiraa miti. San bal'ina oduu kaameeraa boodaan si hanna. Daawwattoota keenya sagantaa keenya nama muuxannoo bal'aa qabu akkasumatti aartiidhaan ala baheetiis aartii biraa keessattis jechuudha fiilima kaarateedha kana gama fiilimaatiinis uummata keenya kan gumaache shababa dargaggeessa hedduu shababa biratti qabuudhaan suusii garaagaraa irraa akka isaan araada garaagaraa irraa akka isaan hin hirmaanne qaamaadhaan qaama isaanii jabeeffatanii sammuu isaaniitis akkasumatti sammuu jabduu kataatu kan nu godhe ispoortiin beekamaadha namni ispoortii dalagu konfidensii akkamii qaba. Daawwattoota keenya sagantaa keenya tan Master Abdii Abduushuu wajjin har'aan tana guyyaa iidaatiin asitti dabarsine kana fakkaatti al-aqlu saliim fi jismi saliim yaada jawun sagantaa keenya kan xumuru taha. عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير.